Nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa 13ffaa kan waliin itti fufnuta. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya jaalalaati. Waaqa tolfamaa waaqessuu. Firoota koo ergamoota seexanaa bifa namaatiin hojjetan kanneen mallattoolee asii gadii kanaan adda baafachuun isaan beekuu dandeessu. Tokkoffaa quba guddaa harka isaanii yookaan miila isaanii keessaa tokkichatti qubeelaa godhatu. Lammaffaa naannoo jilba isaaniitti waan akka sansalataa hidhatu. Sadaffaa amalli isaanii baay'ee kan nama rakkisu, baay'ee warra namaaf na'u waan jedhamu yookaan gara laafummaa yookaan garraamummaa hin qabnedha. Kana waan ta'eef kiristaanonni hundumtuu hafuura akkasiitiin akka hin sobamneef dursanii kadhannaan jabaachuu, sagalee dubbii waaqayyootiin guddachuu, kennaa hafuura qulqulluu hafuuraa kamiyyuu adda baasuun muudamuu qabu. Namoonni akkasii kun akka irratti beekame yoo beekan dafanii isinirraa fagaatu, akka isin isaan hin argine isin jalaa dhokatu. Kun wanti ta'uufis akka isaan irratti guutummaatti hin beekamneef ajajni kennameeraaf waan ta'eef. Ergamoonni seexanaa kunniin bakka gabaattis bifa adda addaatiin hojjetu. Kanneen keessaa bifa dubartoota babbareedoo uffatanii dhiirota dogongorsiisuu, dubartii ulfaa osoo adeemtu akka isheen ukkuftee walfirraa ba'u, dhiigni baay'eenis akka dhangala'u gochuudhaan dhiiga jigu sana immoo seexanaaf aarsaa dhiyeessuuf waraabbatu. Namoota tokko tokko immoo halkan mana isaanii deemanii balaa itti buusuuf haga mana isaaniitti isaan hordofu. Kun keessattuu warra hin amanne irratti baay'inaan godhama. Warra Yesuusitti hin amanne boqonnaa malee sodaan jiraachisu. Guyyaa barbaadanitti immoo ajjeesanii dhiiga isaanii waraabanii seexanaaf aarsaa godhanii dhiyeessu. Kan biraa immoo meeshaalee adda addaa eessatti akka hojjetaman kan hin beekamne gabaa keessatti akka gurguraman godhu. Fakkeenyaaf abilii mormaa, halluu yookaan qalamii qeensaa, urgooftuu yookaan shittoowwan adda addaa, nyaata adda addaa kan isaaniin qopheeffame gabaatti dhiyeessu. Namoota meeshaalee kana bitatan isaan ofitti harkisanii akka balballi hojii isaanii isaaniif banamu godhu. Kiristaanonni waan tokko tokko beekaa. Akka tasaa gabaa keessattis ta'e bakka birattis namni isin hin beekne tokko yoo gara keessan yookaan qaama keessan keessaa bakka tokko isin rukute kun hojii hafuuraamaa kan ergamoota seexanaatiin raawwatamu akka ta'e beekaa. Isaan kun wanti godhaniif dubartii ulfa irraa baasisuuf yookaan dhibee adda addaa keessan itti galchuuf yookaan dhukkubbiif rakkina wayii isin irratti uumuudhaaf godhu. Hojiin seexanaa yeroo hundumaa diiguuf balleessu waan ta'eef. Kanaafuu isin warri Kiristoositti amantan yoo wanti akkasii isin quunnamu maqaa Yesuusiin jettanii sagalee waaqayyootiin ofirraa cabsuu qabdu. Maqaa Yesuusiif hafuurri fi humni hundinuu ni jilbeenfata. Wanti isin hiitan hundinuu ni hidhama, kan isin hiiktan immoo ni hiikama. Maloonni ergamoonni seexanaa fayyadaman kan biraan immoo hojii fi shaakala aadaa adda addaati. Kanarratti akka na hubattan wanta ni barbaadu tokko namoonni baay'een ayyaanaaf sirba aadaa adda addaatiin gara maatii seexanaatti akka makamaniif karaa kana qodaa seexanaa ta'anii hafuurri seexanaa isaan keessa jiraata waan ta'eef irraa of eeguu qabdu. Kanneen utuu hin beekiin daandii kanaan qodaa isamaa kanaa ta'aniif immoo isinii kadhatame humni kun isinirraa cabuu qaba. Shaakaloonni adda addaa aadaa keenya baay'een isaanii kan seexanni ittiin waaqeffamuudha. Hafuuronni seexanaa waaqeffannaa aadaa, shaakala adda addaa, barreeffamoota, nyaataaf dhugaatii sagantaa kanarratti qophaa'e faana gara jireenya namootaatti seenu. Hiriyoota shaakala kana keessa jiran keessaas hafuuronni kun daddarbuu ni danda'u. Kanaafuu nama shaakala akkasii qabu hiriyaa godhachuun balaa cimaa qaba. Isa kanarraa Kiristoosiin fayyisaa ta'uu isaa itti himnee dukkana du'aa sana jalaa baasuu qabna. Ergamoonni seexanaa waaqolii tolfamoo adda addaatti fayyadamuun jireenya namootaa baay'ee karaarraa deebisuun to'atu. Ergaa gara warra Roomaatti barreeffame boqonnaa 1 lakkoofsa 18-32 irratti akkuma barreeffametti ulfina waaqayyoof malee meeshaalee yookaan waaqolii tolfamoo kennuun baay'ee cubbuu guddaa akka ta'e abaarsa cimaas akka qabu namatti fiduu dubbata. Meeshaalee adda addaa irratti bocanii fakkii adda addaa qopheessanii mana kaa'atanii ixaanatti aarsuun shaamaa qabsiisuufiin sirna adda addaatiin waaqolii dharaa kanneen waaqessuun akka cubbuu sagaagaluutti lakkaa'ama. Isa kanaas Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6-13 irratti argina. Kanaafuu cubbuu waaqolii tolfamoo kan abaarsa dhalootaarraa dhalootaatti qaxxaamuree galaafatu kana waaqessuu irraa kiristaanonni cimsanii of eeggachuu qabu. Kanaaf sagalee waaqayyoo seera boqonnaa 20 lakkoofsa 4-5 irratti kan sagadamuufii qabu waaqayyo gooftaa qofaaf akka ta'e dubbata.
har'a garuu namoonni baay'een kana wallaalurraa kan ka'e sagadaaf waaqeffama waaqayyoo tokko gooftaan nuuf du'aa kee jireenya nuuf kenne Yesuus Kiristoosiif kennamuu qabu ergamoota seexanaatiif namoota adda addaatiif yoo kennan baay'ee nama gaddisiisa. Footoo yookaan fakkii Yesuus jedhanii kan Maariyaamii kan ergamootaa qulqullootaa jedhanii fakkii kadhatu ixaanaaf sandalafaa itti aarsu shaamaafaa itti gabbisu dhugumaan isiniin jedha kana hundumaa seexanatu akka isaan dubbii sagalee waaqayyoo hin hubanne isaan taasisuun waaqayyoon wal isaan dhabsiisee abaarsa dhalootaa irraa dhalootaatti darbu jala isaan galchuutti jira. Akkamitti yoo jettan wanti waaqa tolfamaaf godhamu kun hundumtuu waaqayyoon gaddisiisuun cubbuu cimaa hojjechuudha waan ta'eef kana argee immoo waaqayyo hin callisu warra akkasii kanatti abaarsa cimaa kan dhaloota isaanii 3 haga 4tti balleessu isaanitti fida. Kanaafuu namni amma seenaa kana dhagaa jirtu fakkii kamiyyuu kanatti sagadduuf mana godhattee itti waaqessitu kan ixaanaaf sandalatti aarsaa jirtu kan shaamaatti gabbistu waaqayyo waan si jaallatuuf ergaa kana si dhageessise. Amma fakkiileef waan boca adda addaatiin sababa akkasiitiif mana kaa'attee baasii gubii dhugumaan siin jedha ammuma murteeffadhu walitti qabii gubii. Namni maallaan jedha hin jedhin kan namni siin jedhurraa kan waaqayyo siin jedhutu caala. Isaan itti sagalee waaqayyo kana itti himi namni yoo ati bor abaaramte abaarsa jala seentu harka siif rukutee cubbuu isaatu kana isatti fide siin jechuu malee furmaata siif kennuu hin danda'u. Ati garuu hin sobamin carraa kanaan kunoo sagalee waaqayyo dhageessetta. Kanaafuu ka'ee dhiiga Yesuusiin of qulleessi waaqayyo dhugaa fi hafuuraan isa waaqessi. Kanaaf gooftaa Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduun in ta'aaf jedhee dubbata. Waaqa fakkiif boca adda addaatti fakkeessuun ulfina isaa gadi buusuudha. Waaqayyo lafaaf samii uume akkamiin harka namaatiin bocama akkamitti harka namaatiin footoo kaafama. Lammata ittiin deemiin lammata seexanaaf barumsa sobaa adda addaatiin hin sobamin lammaffaa deebitee abaarsa kanaan hin qabamin ofii yoo jalaa baatee warra biraattis itti dubbadhu abaarsa jalaa isaanis dhaloota isaaniis baasi.